Ana jiraatu kabajamtoota daawwattoota sagantaa Siinqeeshoo nageenyi badhaadha alaamanni nagaa sa'a namni nagaa waatii maatiin nagaa qeefre'een nagaa jedhee nagaa ol gaafata Oromoon walitti dhufu egaa nutis Oromoo waan taaniif akkanatti nagaa isin gaafanne guyyaa har'aa sagantaa tokko qabannee isinii dhufnee jirra sagantaan keenya kan guyyaa har'aa maalidha baruu feenaan nu faana tura. Akkam nagaadha fayyuma akkam seenaaf egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Siinqeeshoo mana obbo Boonsamoo Mi'eessootti argamnee jirra obbo Boonsamoo Mi'eessoo har'a eessa jiranii kaleessa maal irra turanii seenaa gabaabduu isaan irraa dhageeffannaa kallattimaan gara gola isaan jiranitti deemna obbo Boonsamoon nama seenaa fi aadaa aartii Oromoo irratti gahee guddaa taphataa turanidha guyyaa har'aa garuu dhukkubsatanii dhibeedhaaf harka laatanii siree irratti ciisanii jiranii eenyu keenya quba qabaa mee olumaan seennee haala isaan itti jiran kan daawwannee isin daawwachiisnu ta'a nu waliin tura kan bulchan garu. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Siinqeeshoo akkuma duratti isin kaasne ambaasaaddara aadaa keenya mana obbo Boonsamootti argamnee jirra obbo Boonsamoon yeroo ammaa kana maal irra jiran akkamitti jiran yoo danda'anii nu dubbisuu danda'an kallattimaan gara daawwattoota keenyaatti sagalee isaanii geessina nu faana tura. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenya ambaasaadarri keenya obbo Boonsamoo Mi'eessoo akka argitan guyyaa har'aa kana ciisaniiti kan jiran kaleessa maal dalagaa turanii har'a homaa akkamitti jiranii waan jedhu kallattimaan afaan isaanii irraa kan dhageeffannu ta'a. Obbo Boonsamoon barreessaa kitaabaafis akkasumas hambaa fi seenaa irratti namoota waggaa dheeraaf dalagaa turanidha. Kitaaboleen hedduullee barraa'ee kan maqaa isaaniitiin lafa jiru kan manxafames kan manxafamuuf deemus jira. Mee waan nun jedhan afaan isaanii irraa dhageeffanna. Akkam jirtan abba? Wayyaa jira. Wayyaa jira. Mee yoo sagaleen keessan yoo isin rakkisuu baanne xiqqoo haala itti jirtan kan mee waan ibsuu dandeettanii? Waldaa hawaasa Siinqee guddisaa ture. Dhiiraa ijoollummaatti jirra. Torba hedduu weelluun sirbaa sirnaan guddisa ture waan ta'eef anaafillee uummasaafillee uummata kiyyaafillee haarawaa miti barreeffamaallee baay'ee matsayiitiinillee baaseera. Kun ammoo waan guddaadha. Kanuma sagalee fi akkanumatti sammuu darbii akkana darbii ijoolleen martinuu bakka jiranitti shaakalanii baratanii agarsiisan kan barbaadu waggaa dheeraarraa hojjedhe yaansa waggaa 40. Mee dhaloonni baruu maal irraa baratamu kitaaballee barreessitanii jirtanii kan ganaa barraa'ullee jira dookumentiiwwan yeroo dargaggummaa irraa eegaltanii haga umrii guutuu kanatti hojjetaa jirtan aadaa fi seenaa qabattanii akka jirtanii fi mana keessan keessatti hambaan akka jiru argaa jirra. Maal dhaamtanii mee hawaasa bal'aadhaa fi nama aartii irratti hojjetu nama ogummaa kana fuudhee bakka wayitiin gahuu danda'a jettanii maal dhaamtan mee? Lafuma wal kaaseetu
dubbisuu barreessuu jirra oolchuu. Wanti sabni barbaadu hin jiru. Uummanni waan bilchaate tokko wal fuudhee nyaachuun isa rakkisa. Kanaafuu uummanni siinqee irratti waan an jalqabe kana barreeffama xumurameera. Isa fuudhanii dubbisuu, fuudhanii qindeessuu kan barbaachisu. Dargaggoota illee kana fuudhee irratti hojjechuu. Obbo Boonsamoo Mi'eessoo kitaaban lamaan maxxansanii hawaasa isaanii bal'aa guutuu biraan gahanii jiranii. Inni kitaabni dura madaala sammuu fi akkasumas madaala loga Oromoo Arsii jedha. Kitaaba kanneen keessa maaltu jira, maal faatu keessatti hammatamee hundi keenyayyuu dubbisnee gahee mataa keenya akka baanu isaan gahee ofii dalaganiiranii nutis itti aannaa. Kitaaba dubbisuudhaan namoota beekamanidha. Akkasumas kitaabichas barreessanii kan barraa'e lafa jirus jira. Kitaabilee isaan dubbisaa turanii hedduun as keessatti argaatiin jirra. Namni dubbise sammuun isaa guutuudha, dhaadannoo isaaniiti. Akkasumas as keessatti akkuma ilaalaatiin jirru kaasettoota yeroo dheeraadhaaf waraabamaa turedha. Kaasettiin kun yoo ilaallu mana muuziqaa nutti fakkaatuu danda'a, garuu mana muuziqaa osoo hin ta'in mana Obbo Boonsamooti. Kaasettoonni kunniin kaasettoota aadaa garagaraa as keessatti hammatamedha. Baadiyyaarra naannoo hojjetaa kan turanidha. Kaasettiin kunniin yoo banaman sa'aatii kan sirbootaa fi aadaa, duudhaa, seenaa saba Oromoo as ofirra qabudha. Sirba aadaa jedhama. Kaasettiin kun hoo dhaggeeffanne hin hojjeta. Irriita kan qabu. Meeshaaleen kunniin kan odoo dadhabeen jedhin, aduu boona osoo hin jedhin, rooba ganna osoo hin jedhin hojjetaa bahanidha. Isa kanniin akkamitti gara hawaasa bal'aa jijjiiruun danda'ama? Yoo maal dalagni seenaa isaanii kan iddoo isaan irraa dhaabanii itti dadhabsatan kan irraa fuunee imallaan gaafii hunda keenyaati. Maal bahuu qabna? Oromoon hundi itti yaaduu qaba. Kana malees sirboota garagaraa artistoota hedduuf kennan isaanii ni beekama. Kan hojjetanis jiru, kan hojjetamaa jiranis jiru. Eenyufaatu hojjete, eenyufaa sirba kennee eeruu kam isaan irraa fudhannu ta'a. Dhufaana tura. Kitaabni madaala loga afaan Arsii kan jedhu kun haaraya? Loga afaan Arsii kan jedhu. Madaalli sammuu kun immoo tureera. Tureera. Loga kanatu mittinnaa'ee madaala ufullaadhaa ittiin barreessan danda'a. Waan kufaati guddaa keessa jiraarse kanarratti isaafuu hojii bara dheeraa hojjedheetu. Hojii bara dheeraa hojjedheetu. Hatumsaa jedhee qilleensa gabaaseera. Akkuma seenaa isaanii dhaggeeffattan isaan ambaasaaddara aadaati. Yeroo ammaa kana dhukkubsatanii siree irra ciisanii jiran. Hawaasni bal'aan immoo waan isaan kalee eegalan kana har'a eessaan gahuu qabna kan jedhu gaafii hunda keenyaati. Obbo Boonsamoon aadaa, seenaa fi akkasumas duudhaa saba Oromoo hundarratti hojjetaa bahanii jiran. Har'a gaafa hundi isaanii dadhabee hoo akkamitti jiran? Ciisanis ammas waanuma saba isaaniiti kan haasa'aa jiran. Kanaaf mee maatii isaan dhibamsiisaa jiruu fi haadha warraa isaanii Aadde Ashaa waliin turtii gabaabduu taasisnaa. Dhufaana tura. Sacimaa duuba dubartii cimtuu jiraa jedhan. Ambaasaaddara aadaa tiisinillee aadaan mana keessaa jechuun hin danda'amu. Gama ogummaan keessan gargar ta'ullee isaan karaa baadiyyaatti deemaa aaruutu isaa dhiheessa. Ijoollee keessa waliin hawaasa tajaajilaa turtaniirtanii. Haa ta'u garuu amma erga Obbo Boonsamoo dhibamanii mana galtanii isa kaan akka mana jirtanii fi isa akka dhibamsiisaa jirtanillee dhiheenyaan argaa jirra. Boonsamoon akka haala kamirra akka jiranii fi aadaan gama keessan dhageettanillee hawaasa kennaa waan jedhanii. Qabachuun silaa barbaachisaadha.
isinillee waan ofii dandeettanii nu qabattanii nu yaadattanii dhuftaniitiin bakka nu jirrutti mana qabnutti dhuftaniitiin waan irra jirru mataan nu ga'uuf yaaduun keessaniif galatoomaa isin jechuu barbaada. Yaa nu akka carraa wanti haalli jiru kanarratti namni hin jiraatas hin du'as kun kan beekamu. Haa ta'u immoo yoo jiraate silaa yoo jiraate akka jiruu saniitti waan jiraate saniif jiraachuu qaba jechuudha. Namni waan jiraateef jiraachuu qaba jechuudha. Maal jechuudha? Eega jiraate jiraatanii nyaatanii dhuganii jiraachuu qofa osoo hin taane haala namni namarraa barbaadu san gochuudhaan jiraachuun akka maatii kiyyaa kanaa jechuudha. Sababaan isaa akka naanii miti kan kana jedhe. Boonsamoon umrii isaa ummata isaatiif jiraate ummata isaa keessatti nu jirra jechuudha malee nuuf hin jiran. Ummata isaa keessatti nu jira malee nuuf jiraatee hin beeku. Ummata isaatiif jiraate ummata isaatiif yeroo jiraatu kana keessatti itti miidhamee itti salphatee itti hidhamee itti rakkatee jiraataa ture. Haa ta'u immoo wanti inni akkasitti itti rakkatee itti ta'aa ture sun aadaaf seenaan uummata Oromoo akka hin banne akka hin cabne akka hin miidhamne gochuudhaan nullee isa keessatti kunuunsa isaati bu'aa isaati malee nullee ofirraa kaaniitii miti. Waan inni akkas ta'eef nullee isa faanaa taanee maatiin keenya martu daa'imattiin dhiqqishuun tunillee homa beektii jechuudha. Akkanatti haa beekanii barbaadu. Akkasitti jechi takkatti akka keessaa miidhamtu hin barbaadu. Kanaan as geenne kanaaf amma maatiin akka itti jiru yaa duratti argitaniirtanii inni waan gochuu qabu godheera. Nuti waan irraa hafe immoo qabannee uummata kanaaf haa darbu. Uummata kana biratti naa haa gahu kan jedhu san uummanni kun nufaanaa ammallee waan inni bilcheessee lafa kaa'e kan akka harkatti nu hin dalmaan yookaan hin gubanne yookaan akka nu harkatti hin banne gochuu kana dhaamadhaan. Sababaan isaa akkuma duratti yaada keessatti ka'aa ture waa'ee biizinasiitii fi miti kan dalagame. Waa'ee maalummaa isaatiif dalage waan ta'eef waa'ee maalummaa isaa dalage kan ummata inni dalageef kana bira akka nu ga'uuf kadhaaman. Kanaaf isuma jechuu barbaada. Naalbaat isin akkamitti wal simsiiftanii deemtan kan jedhu duratti akka gaafiitii kana gaafatte lafa burqaan jiru ima burqa. Lafti dhagaa dhagama baati, lafti burqaa burqama baati, ima burqa. Lafa aadaaf seenaa jirtu keessatti lafti aadaaf seenaa jirtu keessatti man akkasii kan kana keessatti kun waan baay'ee wanna jedhuu miti. Kana caalaa silaa dalagamuu qaba, kana caalaa ta'uu qaba ture. Haaluma keessa turametu akkaatama itti turametu kana caalaas akka hin deemne akka lafa qabatee ispeeshaalii amma akka inni barbaadu sanitti wanti inni qabatee sun akka lafa hin geenye kan godhe haaluma keessa turree keessa dabarsinisan maalummaa keenya beekuu dhabuun uf beekuu dhabuun santu kanaan gahe malee kana caalaa sila uummanni kun adda inni bakka ciisutti bakka ruhiin isaa keessaa adda ba'uuf taatu kana keessatti maal gootan uummata kiyya bira gahe waan jedhu malee Boonsamoo waa'ee maatii kiyyaa akkanatti naa jiraachisa akkana naa bulchaa jechuu guyyaa takkitti isa afaan isaatii bahee hin beeku. Kun waan rabbi ofii kadhachuu malee booda immoo waa'ee harkaa qabee bilcheeffadhe kana harkatti narraa gubuuf taatanii narraa gubataa jira yoo ibjateellee ka'u narraa gubataa jira keessatti gubataa jira jechuudhaan waan qaramate sammuu isaa keessa jiru yaaduudhaan karakkataa jiru waan ta'eef wanti sagalee kana waan kana namni dhaga'u hundumtinu waan inni qabatee waliin cinqamaa jiru kan nu harkattillee akka hin gubanne nu harkattillee akka nafni akka nu faanaa taatan akka nu faanaa hirmaattan akka nu deeggartan akka nu gargaartan akka qabattanii dhala keenyaatiif saba uummata Oromootiif waan inni kuusee harkaa qabu kan akka dabarsitan dhaamsa kiyya dabarsaa jechuudha.
Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Seenaa obbo Boonsamoo hamma ta'e wayii dhageenyee jirra. Maatii isaa keessaa immoo maatiin akkamitti jira? Waan inni eegale kana akkam godhuu hedaa fiixaan baasuu irratti maaltu akka isaan barbaachisuu fi maal akka godhaa jiranii fi eessarra akka ga'anii jiran maatii keessaa nama dubbisaa na faana tura. Dhibaman xiqqoo turan jiranii bara 2007 dhumarraa eegalanii dhukkuba onni dhukkubsataa turanii yeroo dhiyeenya kanatti immoo ji'a 4-5 kana keessatti xiqqootti jijjiiratee dhukkuba gara turuu isaanii illee tuqee asirrofoonni waan walitti himna ta'eef baay'ee amma jedhee jira. Kanaaf yeroo ammaa kana waan hunda tokkoyyuu gochuu hin danda'anii akkuma isin argitan sireerra ciisanii jiru. Ciisanii hin teenye akkuma yoo ol jedhanii xiqqoo waa'ee jedhan waa'ee aadaa waa'ee uummataa maaltu ta'aa jira maaltu deemaa jira jedhanii yaadu. Isaan bara 1964 keessa olmas 64 irraa kaasee waa'ee uummata kanaa osuma hojjetan osoo walitti qaban seenaan aadaan duudhaan uummata kanaa baduu hin qabu jedhan osoo walitti qaban namoota baay'eetti taphatanidhaan isa walitti qabuudhaaf deemsa dheeraa deemaa yeroo turantu jira. Kanaaf baay'eetti dadhabanii jiru. Walitti qabanii immoo yeroo itti hojjechuuf jedhanitti dhukkubni isaan qabee akka barbaadanitti immoo waa walitti qaban sana baasanii uummata biraan hin geenne. Kanaaf yeroo baay'ee waan dubbatan tokkotu jira. Jechuun eenyutu waan kana fuudhee galmaan gala yaaddoo isaanii guddaadha. Ammas sireerra ciisanii illee isuma yaadu. Waan ana walitti qabee kana eenyutu galmaan nagaa galmaan geettumoo akkasumaan jechuun aadaa seenaa duudhaa keessanii yoon beektanii nuun jedhu al tokko galmaan akka gaa'amuuf barbaadu. Kanaaf wanti isaan itti hojjetaa dadhabaa turan kun nama galmaaf ga'uuf barbaadu. Wanti isaatti jechuun namni karaan wantoota itti hubatu baay'eedha. Duudhaan waan xiqqoon uummataa kun yoo badde akka uummanni sun badeetti ilaalu afaan isaanii akka bade duudhaa isaanii akka bade seenaa isaanii akka badeetti ilaalu. Kanaaf nama biratti wanti iddoo guddaa hin qabne isaan biratti iddoo guddaa qabdi. Wanti ispeeshaalii seenaa aadaa duudhaa uummataa ibsan jechuudha. Namni tokko aadaa isaatiin ibsama jedhu namni tokko seenaa isaatiin ibsama jedhu namni seenaaf aadaa yookaan duudhaa hin qabne ofii isaatiiyyuu akka hin jirretti yaadu yeroo baay'ee dubbatullee. Kanaafuu wanti xiqqoon tokko bade yookaan irraa sharafamte taanaan akka namni sun seenaa ofii aadaa ofii ajjeesaa jirutti yaadu. Kanaaf yoo ol jedhan yoo ciisan bakkuma hundattuu yoo jedhan waa'ee aadaa seenaa duudhaa uummata kanaati. Amma keessummaa wayyuu isaan gaafachuuf yoo dhufe namni sun nama guddaa yoo ta'e mee warra waraabaa ijoollee jedhu. Jechuun dhukkubsatanii akkanatti waa'ee dhukkuba isaanii osoo hin taane waa'ee aadaa waa irraa qabadhaa waan namicha keessa du'aa jirutu jira. Osoo nu jiru maabda osoo dhaloonni kun jiru maabda jedhamu. Fakkeenya keessummaan tokko dhufti maayikii fuudhaa inni raabdanii maa calliftanii keessan jedhanii nu lolu. Jireenya isaanii aadaa seenaa uummata kanaa walitti qabuudhaan xumuran jechuu hin danda'an. Osoo walitti qabaa jiran dhibamanis osoo walitti qabaa jiran qaban kan agaardaatti akka walitti qabanitti akka jiru eeruu isin baasaa jirtanii mee uummanni bal'aan maal godhuu qaba jetta? Tokkoffaa waan isaan amma haga hojjetaa gammaatti hojjeta waan tokko osoo kaasee bareedaadha. Bara 1960moota keessaa kaasee amma yeroo ammaatti waa baay'ee keessa darbanii waa baay'ee hojjetanii jiru. Reediyoo jechuun reediyoo afaan Oromoo yeroo jalqabee eegalu achi keessatti gahee guddaa taphatanii jiru. Reediyoo afaan Oromoo yeroo jalqabee eegalu gaazexaa Barsiisaa yeroo jalqabee eegalu irratti waan guddaa hojjetanii jiran. Sirboota baay'ee namootaaf kennanii jiru. Cunqursaa uummata irra gahu karaa garaagaraatiin karaa bifa ciigootiin karaa garaagaraatiin ibsanii jiru. Kabiraam irra caalaa kabara isaaniitti fixanii aadaan akka hin banneedhaan lafa hundatti aadaa seenaa duudhaa uummata sanii waraabuudhaani. Kanaaf waan isaan gan kana fakkeenyaadhaaf yeroo jalqabaatiif kitaaba madaala sammuu jedhudha kan gabaarra oolchanii. Namni kitaaba karaa ittiin ilaalu garagaraadha. Isaan garuu kitaabni xiqqoo danda'a. Kitaabicha keessa kaayyoo guddaa jira yeroo baay'ee dubbatu. Madaala sammuu jedhan
ijoolleen keenya aadaa keenya beekuu dhabdee jalqaba namni kan guddatu ijoollummaa isaa irraati. Ijoollummaa isaa irratti aadaa ofii seenaa ofii akka itti guddatuu qaba. Aadaa ofii saniin jechuudha. Aadaa nama biraa biyya biraa saba biraa osoo hin taane aadaa ofii saniin guddatuu qaba. Kanaafuu yoo gadi bade olitti toluu hin danda'u jedhanii jalqabaaf ijoollummaa irraa waa ijoollee tapha ijoollee waan garaagaraa hebbuu mammaaksa waan garaagaraa qabu kitaaba madaala sammuu kan hojjetan jechuudha jalqabaa. Itti aansanii haguma dhukkubee asitti yeroo duraa haalli rakkisaa ture kitaabatti kanarratti iyyuu xiqqoo tokko jechoota keessa ilaalamaaf akkana jettee ilaalcha hin taane qabdaa jedhaa turanii achi itti aansee haga ciisanii kaanii waa baay'ee walitti qabanii jiranii waa'ee sirna gadaa walitti qabanii jiranii ateetee irratti waa baay'ee hojjetanii jiranii waa walitti qaban kamiin keessa kamtu dura aanuu qaba kamiin dura hojjennu jennaan haay madaala looga Oromoo asii kan dura aansaa jedhan maaliif jennaanii afaan Oromoo akka muka odaati jedhu. Akka muka odaa waan ta'eef damee tokkuma qabattee tokkichumsanii muka odaa damee tokko miti damee baay'eedha. Isatti walitti dhufee gaaddisa ta'a. Kanaafuu loogni Booranaa, loogni Arsii, loonni Harargee, loonni sabaaf sabnoota Wallaggaa Shawaa kun walitti dhufee afaan Oromoo akka muka odaatti guddisee bareechisuu danda'a. Kanaafuu looga Arsii kanarratti baroota durii irraa kaasee haga ammaatti hojjetamee hin jiru. Kanaafuu kun immoo looga Arsii dikshinari Arsii keessatti yoo makame waa guddaa guddina afaaniif aartii Oromootiif godhuu danda'a waan ta'eef kanaafuu kitaaba kana dura naa haa aanu jedhee kanaaf isaanillee haga dhukkubsatanii jedhanillee kitaaba kana hojjetaa turan. Akkasuma dhukkuba bakkuma ciisaniif turu haga ciisanii yoo bakka ciisanitti hojjetaa turanii. Achi booda immoo haga isaan ciisaniin booda nullee waa isaa walitti qaban keessaa maalaa hojjennu jennaan dammo kabbara dheeraatti isaan dadhabaa turan keessaa inni tokko waa'ee sirna gadaati. Sirna gadaa jedhu ilaalchi namni sirna gadaatii qabu akkuma Itoophiyaatti miti jechuun Oromoo keessatti ilaalchi sirriin hin jiru sirna gadaatiif. Sirni gadaa akka mirga dubartootaan kabajanitti ilaalamaa. Sirna gadaa keessatti akkuma gosti bichaan aangoo fudhattutti ilaalamaa. Sirna akka UNESCOtti hin galmamne yeroo baay'ee hojjetaa turanii Finfinnee irraa dhufaayyuu isaan gaafataa turanii. Kanaaf waan kanarratti yeroo baay'ee riisirchii guddaa hojjetanii lafa deemanitti lafa gaanitti jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee sirna gadaa irratti wanti adda jedhanii yaadan sirna gadaa keessatti fakkeenya aangoon nama gosa tokkoon darba jedhanii akka qeeqaatti kan namoonni kaasan akkasii miti. Oromoon yookaan uummanni aadaa sirna gadaa keessatti kan ittiin wal bulchamu waa'ee nama bulchisaniitii miti dhimmi guddaan. Jalqaba osoo aangoon kenneef seera ittiin bulutu mata. Abbaan gadaa sun iyyuu seeratuma misaniin bulaa. Daa'imni aangoo fudhatee guddaa aangoo fudhatee dhimmi isaa guddaan sirna ittiin tumatanii ittiin bulansanidha. Xiyyeeffannaan sirna gadaa guddaan sirnaadha malee nama bulchuu iyyuu miti. Kanaafuu innillee sirrii miti. Fakkeenya dubartoonni akka waan mirga hin qabneetti kan ilaalamu immoo dubartoonni hundoom sirna gadaa keessa akka mirga guddaa qabanitti yeroo baay'ee kaasu. Fakkeenyaaf lafa dubartiin hin jirretti abbaan gadaa baallee fudhachuu hin danda'u. Osoo isiin hoffaltiin kenniniif manaayyuu bahee waa'ee sirna gadaa sanii waan hojjetu kamiyyuu jechuu hin danda'u. Kanaafuu sirna gadaa keessatti dubartiin akka aangoo olaanaa qabdu. Himaa turanii tokkoffaarra sirna gadaa keessatti ka aangoo fudhate sun akka abbaa gadaatti yoo ta'u isiin haadha gadaa taati. Sirna gadaa keessatti dubartiif dhiira osoo hin taane dubartiin gahee haadhummaa taphatti jechuudha. Akka haadha gadaatti gahee haadhummaa taphatti. Abbaan gadaa immoo gahee abbummaa taphata. Kanaaf dubartii aangoo waan jedhamu miti. Bakka bakkatti jechuun akka namni itti honnoo jedhu garaagaraadha waan ta'eef kanaaf sirratti baay'ee dadhabaa turanii lammaffaa immoo rakkina guguddaa akka biyyaatti uumame dubartiitu furaayyuu jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Seenaa obbo Boonsamoo hamma ta'e wayii dhageenyee jirra. Maatii isaa keessaa immoo maatiin akkamitti jira? Waan inni eegalee kana akkam godhuu heedaa fiixaan baasuu irratti maaltu akka isaan barbaachisuu fi maal akka godhaa jiranii fi eessarra akka ga'anii jiran maatii keessaa nama dubbisaa nafaana tura. Dhibaman xiqqoo turan jedhanii bara 2007 dhumarraa eegalanii dhukkuba onnee dhukkubsataa turanii yeroo dhiyeenya kanatti immoo ji'a 4-5 kana keessatti xiqqootti jijjiiratee dhukkuba gara turuu isaaniillee tuqee
asitti rofoonni waan walitti himna ta'eef baay'ee onnoo jedhee jira. Kanaaf yeroo ammaa kana waan hunda tokkoyyuu gochuu hin danda'anii akkuma isin argitan sireerra ciisanii jiru. Ciisanii hin teenye akkuma yoo hojjetanii xiqqoo onnoo jedhan waa'ee aadaa, waa'ee uummataa maaltu ta'aa jira, maaltu deemaa jira jedhanii yaadu. Isaan bara 1964 keessa almost 64 irraa kaasee waa'ee uummata kanaa osoo hojjetan, osoo walitti qaban seenaan, aadaan, duudhaan uummata kanaa baduu hin qabu jedhan osoo walitti qaban namoota baay'eetti taphaa turanidhaan isa walitti qabuudhaaf deemsa dheeraa deemaa yeroo turantu jira. Kanaaf baay'eetti dadhabanii jiru. Walitti qabanii immoo yeroo itti hojjechuuf jedhanitti dhukkubi isaan qabee akka barbaadanitti immoo waa walitti qaban sana baasanii uummata biraan hin geenye. Kanaaf yeroo baay'ee waan dubbatan tokkotu jira. Jechuun eenyutu waan kana fuudhee galmaan gala yaaddoo isaanii guddaadha. Ammas sireerra ciisanii illee suma yaadu. Waan ana walitti qabee kana eenyutu galmaan nagaa. Galmaan geettumoo akkasumaan jechuun aadaa seenaa duudhaa keessanii yoon beektanii niin jedhu al tokko galmaan akka gaa'amuuf barbaadu. Kanaaf wanti isaan itti hojjetaa dadhabaa turan kun nama galmaaf ga'uu barbaadu. Wanti isaatti jechuun namni karaan wantoota itti hubatu baay'eedha. Duudhaan waan xiqqoon uummataa kun yoo badde akka uummanni sun badeetti ilaalu, afaan isaanii akka bade, duudhaa isaanii akka bade, seenaa isaanii akka badeetti ilaalu. Kanaaf nama biratti wanti iddoo guddaa hin qabne isaan biratti iddoo guddaa qabdi. Wanti ispeeshaalii seenaa, aadaa, duudhaa uummataa ibsan jechuudha. Namni tokko aadaa isaatiin ibsama jedhu, namni tokko seenaa isaatiin ibsama jedhu, namni seenaaf aadaa yookaan duudhaa hin qabne ofii isaatiiyyuu akka hin jirretti yaadu yeroo baay'ee dubbatullee. Kanaafuu wanti xiqqoon tokko bade yookaan irraa sharafamte taanaan akka namni sun seenaa ofii aadaa ofii ajjeesaa jirutti yaadu. Kanaaf yoo ol jedhan yoo ciisan bakkuma hundattuu yoo jedhan waa'ee aadaa, seenaa, duudhaa uummata kanaati. Amma keessummaa wayyuu isaan gaafachuuf yoo dhufe namni sun nama guddaa yoo ta'e mee warra waraabaa ijoollee jedhu. Jechuun dhukkubsatanii akkanatti waa'ee dhukkuba isaanii osoo hin taane waa'ee aadaa waa irraa qabadhaa waan namicha keessa du'aa jirutu jira. Osoo inni jiru maaf dha, osoo dhaloonni kun jiru maaf dha jedhamu. Fakkeenya keessummaan tokko dhufti maayikii fuudhaa inni raabdanii maa callatanii teettan jedhanii nu lolu. Jireenya isaanii aadaa seenaa uummata kanaa walitti qabuudhaan xumuran jechuu hin danda'a. Osoo walitti qabaa jiran dhibamanis, osoo walitti qabaa jiran dubartii tuffaa. Lola dhiirri dadhabee namni ba'ee dadhabee hunda dubartiin siiqqee si baafattee ililfattee sabbata hidhattee jennaan afoo dhaabachuu hin danda'ani. Kana jechuun sirna gadaa Oromoo keessatti jechuun gaheen dubartiin qabdu olaanaa ta'uudha. Bakka argamuu qabdi argamti malee bakkuma hundatti argamtu. Kanaaf qeeqi biraan fakkeenyaaf akka dubartiin teettee dubbiin dubbattuu murtiin murtu fayyadudha. Kun immoo kajeedamni isaan miidhuuf otoo hin taane dubartoonni tokkoffaa ulfaa ulmaan jechuun rakkatu yoo isaan manaa ba'an maatiin isaanii daa'imni beelaa itti boottu waan ta'eef kana yaadamee dubartii jiru hunda fakkeenya ulfaan baatee murtii tokko murtee yeroo isiin beeksisanitti wanti sun adda cifuu danda'a. Kanaafuu lafa sanii argamtee yeroo sana hin taanetti sirna uummati qabu kun baduu danda'a. Kanaaf yaadameeti malee mirga dubartii dhiibuun sirna gadaa Oromoo keessa jiraatus. Kana irratti immoo yeroo baay'ee riisarchii godhaa turanii amma yeroo dhiyeenyatti kitaaba isaan irratti nu jedhan kitaabi gadaan buli jedhu. Yeroo dhiyeenyatti bahee kitaabi sadaffaadha jechuudha. Gabaarra oolanii ilaallaa kabiraa immoo madaala afoola Oromoo jedhu wantoota qabaa jiraatan kana keessa muraasa bifa barreeffamaatiin jechuun namni tokko waan hunda gochuu hin danda'u wanti isaa irraa eegamu waan jechuun haga tokko namni biraa irratti hojjechuu akka danda'utti waan jedhu keessa xiqqoo irraa kunnee jechuudha. Madaala afoola Oromoo hojjetamaa jira. Kabiraallee sirna durii karaa garaagaraatiin naannoo dubbatamu walitti qabamaa jira. Kanaaf as geenyee jira kabiraallee akka rabbiin dandeessisetti itti aansinee haga dandeenye itti deemna jedha. Uummanni Oromoo immoo aadaa ofii seenaa ofii kan kasaa walitti qaban kan irraa fuudhee dhalootatti dabarsuudhaaf eenyummaa ofii dhaloota barsiisuudhaaf isaan akka nama tokkootitti hin hambisnee jechuu hin danda'a jechuun waggaa guutuu kan itti dadhabaa turanii walitti qabanii jiru.
namni baay'ee waan xiqqoo hojjete guddaa beekamee jira. Isaan immoo seenaa uummataa badee hundi qotanii baasanii haga beekamtii argachuu qaban waan argachuu qaban waan godhuu qaban jechuun waan argachuu qaban ittiin argannee hin beekamne waan uummataati biizinesiif osoo hin taane seenaadhaaf hojjetanii. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa Siinqeeshoo akkuma dura isinii kaasuuf yaaletti ambaasaaddara aadaa keenya maal irra akka jiran to'annee jirra. Maal yaada akka jirtan immoo tokkoon keessan aadaa mana kanatti argamuu fi seenaalee isaan harkatti qabatanii jiran harkaa fuunee anas isinis hundi kennayyuu waadaa tokkoon keenyaan osoo gallee waan jedhu qaba. Sababni isaa namni yeroo lubbuun jiru yeroo hojjetetti waan inni hojjete san irraa fuunee galmaan gahuudha malee gaafa namni boqatee booda akkana turan odeessuun gatii nuun qabu jechuudha. Obbo Boonsamoon ambaasaaddara aadaa Arsiin keessatti biqilanii Oromiyaa guutuudhaaf nama oolanidha. Karaa weellistoota Oromootiinis akkasumas karaa barreessitoota Oromootii fi miidiyaalee garaagaraa waan isin dhaamu koottaatii seenaa mana kana jiru aadaalee mana kana jiru hambaawwan kuufamanii jiran kana uummata bal'aa biraan akka geenyu waamicha isinii taasisa. Nama ta'uun qofaa gahaadha waan ta'eef waan isaan harkaan qaban kana irraa fuunee isaan akka nurratti boqatan haa taasisnu ergaa sagantaa Siinqeeshooti. Sagantaan keenya kan guyyaa har'aa kan nama jabaa akkana jira. Sagantaa birootiin nama biroo waliin haga walitti dachaanuuf yeroo gaarii isiniif haa ta'u.